Kan jirtan daawwattoota keenya kabajamoo qophiin keenya kan guyyaa lamaaf sababa rakkoo teeknikaatiin addaan jedhee ture. Ammarraa eegalee akka waliin dhaabbatu isin beeksisuu fedheen galatoomaa sheer laayik gochuun irraanfatina. Bal'ifadhu taa'i moonni deraalimi jaalladhi biyyaa fiitee tana waadame. Bal'ifadhu taa'i moonni deraalimi jaalladhi biyyaa fiitee tana waadame. Boonaan gargaleeffatee leellootti katabee leelloo affeeruu fedhee bilbilee sagaleedhaan leelloo wajjiin boru akka wajjii ooluu fedhu himnaaniif leelloo baay'ee keessa isheetti gammaddee tole jetteenii gargar bahan leelloo beellama boonaa kabajuuf akkam jettee iskuula irraa akka itti hafte mala baafatu eegalte. Na dhukkuban jaan iskuula dhaqu boonaa bira ooluu naaf caala argadheemu jechaat ofitti hasaasta. Xiqqoo dhaabbattee ammas yoo harmee maaliif barumsarraa hafte naan jette hoo maaliin deebisaaf ufiin jettee gaafii ofumaaf ofitti haaftus deebisaa arrabarraa qabdi. Na dhukkubeen jaan jettee karoorfataa boonaan maaliif akka ishii barbaade yaaduu eegalte. Akkuma xiqqoo taanii taan of dura qaqqabdeen malattuu oolmaan kiyya guyyaa waliin oollee sun qalbii isa fuudhee jira. Silaa akkas ta'uu baate nayyaa guyyuma sadiimi eega wajjiin ool jechaat ofiin haasaa sirritti raftee hirriiballee quufuu baate boraatii xiqqoo takka hammattee gara gaggalaa yaadan boonaa wajjiin bashannanaa bulteetu ganamaan kaatee fooxaa xiqqaa tokko matatti hidhattee aduu ganamaa hoo'ifataa hulaa isaanii dura teesse. Harmeen leelloo akkuma gabbaateen leelloo gartee hahay leel har'a karaatiin hin deemtu jennaan harmee har'a na dhukkuba mataa kanaatti xiqqoo na dhukkubaa bara tanumaaf hin hafe jennaan maal taate jettee gama leelloo as dhuftee mataa leelloo qaqqabatte ka'inu haakiman si geessa jennaan lakkee harmee bar xiqqoo na dhukkube jennaan hin gartuu mataan kee haalaan oowwaa jira ka'i jettee dirqitus lakki jettee jalaatitti kiniina mataa naaf biti malee dhukkuba dilas maraatii miti jennaanin harmee leellotis haatee kiniina bituuf acha qote leellos xiqqoo bitta kofalteet yoo kiniina kana fittee liqimsinaan jette akkamiin godhe ni liqimsa jeetuun irraa fuudhee ishii dhossee dira jechaat ofii naasotti. Harmeen leelloo akkuma dhufteen bishaan birciqotti qicattee gama leelloo as deemte. Leellos fidi jennaan lakki jettee kiniina irraa dhooftee bane afaan kee jettee dirqinaan leellos irraa fudhattee hoodhu bishaan jettee obaaf leello osoo arrabaan dhossituu kiniina liqimsite yaa rabbisumaa beek hatumti dawaa naaf godhe jette sagalee ol fuutee deemee ciisee amma xiqqoo jennaan leellos kaatee gara manaa ol seente. Fannisii fi mucaan fannis waliin deemu imala gama baadiyyaa isaanii imaluu eegee galan amma guyyaa keessaa yeroon laaqanaa waan geesseef magaalaa biyya isaanii sanarraa kiiloomeetira 80 fagaatu akka geenyan laaqanaaf bu'anii akkuma laaqana nyaataniin hara hojjetanii gama konkolaataa isaanii deebi'an. Imala isaanii itti fufan osoo as deeman bakka karaan itti addaan guru takkaan gad guranii jennaan karaan asii gaditti hafe guutumaan guututti kan isfaaltiin hin qabnedha. Kan isfaaltii hin qabne waan ta'eef makiinaan hurgufatu eegallaan aboosuutuma oofnu fitte je'een fannis ha eega biyyaa bahe isfaaltii malee karaa kanarra deemeen beeyne kun osuma deeman magaalaa yeroo baay'ee jimaan irraa bahu takka geenyan hara waanyiree fuusun hin taanee fi hara waajjatanii imala isaanii itti fufan. Amma akka waan aduun gama asrii achi garagalteetti magaalaa baadiyyaa isaanii biraa takka geenyan asii gad karaan makiinaa waan hin jirreef makiinaa isaanii asuma dukkaana tokko ulaa duratti dhiifatanii miilan deemuuf borsaa fannis fuudhanii ijoollee takkatti hannatanii walumaan miilan adeemsa isaanii itti fufan.
osuma deeman dachiin fannis dur horii irratti isaa ture amma warroota namaati tuunis manneen turra jijjira aboo dachiin akkam tattaate moo anu haatu akka tokko tatte jechaat ofii naasaa fannis akkuma xiqqoo ol deemaniin ededa lafaa takka ol bahanii ofii gaditti warroota namaa boqqoolloo fi midhaan garagaraatiin bareedee daawwiif namatti tolu kana daawwachaa hoggaa xiqqoo ol deeman ammas horii fi re'ee lafa dirree takka irra dheedan ijaan achi ilaalee aboo laal kunoo kunfaan ayyaanuma keenya tokko fakkaata isumaahu je'e fannis sa'a horii gadiin dheedu tokko ijaan achi millatee mucaan shufeeraa sun hofla keessaa fuudhe maal isaa miti jechuuf deemta jennaan lakki hin jenne ati eegaa sii deemte akkanaaf himtetti amma mata diddee takka geesse akkamitti as eege jechuu fedheeti jechaatu osoo bareedina lafa baadiyyaa hayroo bonaatu namatti tolu yeroo gannee dachiin hundi magariisaa kana daawwachaa osuma warroota namaa walakkaan achi deeman Hallicha oorruu manaa gadii keessa jiru tokkotti gad goranii dubbisuu seenan jaboo fannisiin walitti maraman walleenuu dur waliin dhiichisaa turan fakkaata je'a mucaan kun qaallichi akkana jedha aboo barra ammallee si ta'uu hin amanne nuti fannis qaata du'e jenneet qaata taasisaa teeteenyee barra jechaat ilma isaa yaamuu eega aliyyee jennaan aliyyiis jalaa waatee gama abbaa isaa gad dhufnaan mee deemiti haatetiin mana haxaayi arra keessummaa ajaa'ibaatiin natti dhufe jecha ilma isaa ergeet fannisii fi abbaan aliyyii waliin haasawatti fufnaan ijoolleen mursaa fannis fiddee dhufte deemuuf of duuba deebuu barbaadan fannisis waa kannee fi ijoolleenis kuttee achumaan waddeessa tokko jala gad taa'aniit haasawaa afaan kaa'atu eegalan osuma haasaan hoofiyaan fannis uffate tasa irraa bunan sabooni molootte maaltu si molos yaaduma keessan yaaboo jenna tanallee waan fakkeeffadhu'e jechaat silaanu yaaddee dhufteen nu laalta hahaada abbaan kee dhumanillee way dhuftee bo'ati jennaan fannis rifatee boo'icha gogogaa tokko keessaa fuunan meenuma usamma hay namni sitti qoflaa jennaanin fannisis dubbiin jajjabduudhaa agarraan obseetuma hagamta akka silhamma eegaa akhiraman jennaanin hayyee abbaan kee amma amata 17 eegaa akhirame jennaan harmeen hoo yaaboo je'ee gaafannaan ishilleen kunoo amma amata 4 bargaa haalaan dhukkubsattee tosuma olii gadiin deemne akhiramte ishilleeni jennaan amma numa obsigaa silaa gaafa isaanin adda baate awwaallattee jennaan dhugaa jettee maaliin godhuu danda'a jechaat odeessi ameerikaan irraa dhufte akkam gaasila jennaan ameerikaan nagaa alatti jennaan aboo jawaar muhammad tokko takkaa ijaan gartee ati biyya sanit je'ee gurra isaa banee deebisaa fannis irraa eeggatu seene argee ameerikuma keessa bakka adda addaa jiraanna yeroo takka takka walumaa gar jennaan aboo bargaa gurbaan sun gurbaa ajaa'ibaati leencuma eegeen qabne qaja'ansanii bargaa jennaan isin akkamitti jawaar beekuu dandeessan jennaan aboo oduun isaa galgalaa ganamaa nuuf dhuftiimi kunoo aliyyi kiyya magaalaa tanatti karaa waan inni arra dubbate aliyyi fideetuma galgala nutti hime isumaa jedhe aliyyi dhufe abbaa harmeen ol koottaa isiniin jette jennaan ka'aniit gama manaa ol kutan abbaan aliyyiitis fannis faa fuudheet ol naqee dhufe jechaanii gama mana harmee boonaa ol kute waliin tollaan hambeeytuun ulamaani dhugeedee bumbahuusi adanaani qalbiintoo dararamtee sidhamnaani waliin tollaan hambeeytuun ulamaani dhugeedee bumbahuusi adanaani qalbiintoo dararamtee sidhamnaani leelloo akkuma xiqqoo ciibteen fayyaa harmee jecha harmee ishitti haasaa barumsa arranna dabre hoggaa hiriyaanti jedhutti ituma tanatti bira dhaqee irraa katabadha jetteeni akkasuma godhe jabaadhu jetteeni akkuma xiqqoo turaniin yeroon ijoolleen qaraatirraa bahanis geessee jirti leelloos bilbila gurratti qabattee akka nama hiriyaa ishitti haasa'utti harmee ishitti fakkeessuudhaaf galtaniimi
ammuman dhufee sirraa katabadha jechaati katabamuudhaaf daftee ol seentee dhidhiqattee babbareeddee urgeeffattee gama beellama boonaa dhaquudhaaf achi deemtee boonaaf bilbilaan boonaanis achuma dhaabbadhu ibsaan dhufu jira isaa waliin koottaa je'eenii ibsatti himnaan ibsaan duraanuu akka ajaa'ibaa kana tottolfatee makiinaa isaa kanas akka makiinaa aruuza fuudhuuf deemtu tottolchee jira waan ta'eef boonaan itti himnaan lafaa je'eeti manzaraa takka mataa isaa kana gubbaa godhee makiinaa kaafatee bakka boonaan itti erga dhaquuf achi kute leellos karaa cinaa dhaabbattee ijaan ka'ol deemuuf gad deemu eeyti osuma ishiin gamaa gaman ijaan mimillattu ibsaan gama olii kanaa gad dhufee xiit itti godhee leellos as millannaan haayileel jecha manzaraa ijarraa baafatee leello dubbisee gab bu'ee hulaa irraa banee leello fuudhee sirba jaalalaa bareedaa kana itti banee leellotti haasaa xiqqoo miila dheereffatuu fedhe magaalaa keessa achi kutee dhugaatii lallaafaa tokko bitee leello bashannansiisaa gama manaa as deeman kuma mana bira gahaniin dafee bu'ee hulaa irraa banee leello gabbuu waliin ol seenanii boonatti maramtee dubbiftee bashannanuu eegalan akkuma xiqqoo turaniin boonaan ibsaa ijaan dubbisee ibsaanis suutu biraa alatti gabbee jennaan osoo ibsaan ol hin deebinen takka irraa harkise jetteetti boonatti as jettee akkuma irraa harkifteen boonaan akka fuudhee jiru himuuf eegale gaafa atoobisoo keessatti wal baransan akka sababa hin beekamneen qaalimaa isaatiin wal dhabanii turanii fi ishuma san akka ni haa godhate itti himnaan leello baay'ee aartee gubatte boo'uu eegalte boonaanis ija isheerraa imimmaan haxaa'e akkana jeen anaa fi ati akka tasaa wal bar onneen tiyya haalaan sitti nararraatus carraadha waan ta'eef humaa gochuu hin dandeenye garuu leello akka ati nama biraa qaalimaa hin qabne naaf himtee jirti naman an akka lubbuu tiyyatti jaaladhuuf hin sakan naaf hayyami jennaan maal jette leello bilisaa yaanaan ibsaa jechuun boonaa jechuudha tanaafin akka ati ibsaan walitti akkuma je'een boonaa akkanas hin seene oolmaa naaf oolteef baay'een si galateeffadha jecha baay'ee bohaa lafaa ol kaanan boonaan ishii qabate kun itti tolus diddee harkaa baate ishii garaa murtee deemuuf jettu agarraan hayyee ibsaan si haa buusuu dhaabbadhu jennaan dhiifama boonaa galatoon jetteenii miilumaan gama mana isaanii kutte mataan ganama kijibaan dhukkube sun amma akka dhugatti dhukkube hedduu bohaa galte gama kutaa hirriba ishee ol seente. qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa akkam ooltan nagaan isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti qophii keessan isa qashtiif boonaa irratti hedduu kan nu boonsee fi kan uummata Oromoo qophii kana daawwataniif keessas aras iddoo jiran maraatullee
ergaa cimaa akka dabarsuusaa abdiin qaba. Cinaatti immoo barumsa guddaa nuuf qaba keessaf nu warra shamarraniis ta'e amanamummaa bu'aa ba'ee jiruuf jireenya dhala namaa keessatti dachii kanarra jiru biratti jiru taree namni tokko yoo obsa qabaate yoo abdii kutuu baate yoo jaalalti dhugaa onnee isaa keessatti kan magarte ta'e hagamillee adda ba'u akka walirraa hin cinnee fi kana biras taree hirgoota hedduu of keessaa qaba. Hedduu nuuf galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa jajjabaadha. Ammallee qophiin keessan hanga yoomitti akka itti fufuu abdii qabna. Guddaa isin galateeffannaa. Akkasumatti nama dhalootaaf seenaa dabarsuu akka taatanis abdii guddaa qabna. Hai, kam jirtu nagumaa keessanii fayyaa keessanii alhamdulillah anis nagaa wallahi galata rabbii beeku. Isa yeroo baay'ee wantoota isin qopheessitanii gadi lakkiftanii hedduu tokko nama hawwata hedduu tokko das nama jira. Akkuma isin deemtu yaada baay'ee bareeda namaas dabarsa waan ta'eef kanaaf jecha lakkoofsa keessanii irraa fudhee ta'anii gara keessaatiin isinii dhufe jechuu wallahi bakka barreeffamaan akka jedhanii isin yaada isiniif qaban bicha bakka hedduu namatti tola. Akkasuma deemtu haaluma isaanii itti qofaa isiniin jenna yeroo jalqabaa irraa baay'ee dhageeffadhaa ture. Wallahi hedduu tokko nama gammachiisa waa hedduu nama barsiisallee akkuma isaanii akka jaalallisii fageenyis jaalala hin daangessine namni dhugaa ol jaalatu tokko karama ta'eenis ta'u akka walitti dhufu hedduu isaa irraa baranne wallahi. Kanaaf jazakallah isiniin jenne jirra itti fufaa isiniin jenna inshallah nuti yaadanii hedduu nu gammachiisa akkuma isin isin cinaa jirra kana caalaa isin beekumsa isiniif haa dabalu. Ashama harka fuunee sabboontootaa fi jaalatamtoota fi kabajamtoota qopheessitoota qophii dambalii jaalala. Akkam nagaa jirtu waa isiniin jennee jirra. Qophiin keessan baay'ee tokko namatti tola. Yaadni keessanillee haasofni keessanillee waan gaarii tokko waan namatti toludha. Waan jechuun nutillee daawwattoonni keessanillee guutunuyyuu waan muuxannoo gaarii irraa fudhannu jechuudha. Akkasuma ammallee galatoomaa haaluma kanaan itti fufaa isin daawwachaa jirraa jajjabaadhaa isin faana jirraa isiniin jenna. Hundi keessanuyyuu qopheessitoonni qophii dambalii kanaa akkanumatti itti fufaa isin jaalannaa isin duukarra jirraa isiniin jenna guddaa tokko galatoomaa. Hai, kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa jirra jirtu bakka nagaa jiraattanii nageenyaa fi rahmanni rabbi isinirratti haa baay'atu jecha qophiin keessanii baay'ee das nama jedha baay'ee tokko nama gammachiisa akkanumatti fufaa isiniin jedha qaaliiwwan sabboontota Oromoodha. Assalaamu alaikum. Qophiin keessan baay'ee tolee jira. Baay'ee na gammachiisee jira. Itti fufaa isiniin jedha. Saudi Arabiyaa Makkarraa qophiin keessan hedduu nuti tolee na gammachiisee anis jaalallee tokkoon qaba kan akkasiidha kan akkasii waliin deemnudha. Innaa kana ta'ee kun asumaan hin jaalallee kiyya affeerrateen jira. Sagalee kiyya qilleensarra naaf oolcha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophii dambalii jaalalaa salaamtaan keenya qilleensarraan dambalee bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jenna. Kabajaa fi jaalalli nuti isiniif qabnus bakkuma jirtanitti isin bira haa jiraatu isiniin jenna. Qophiin keessan akkaan nuti tolee jira akkaan nu gammachiisee jira. Baay'ee namatti tola. Barnoota hedduu namaaf dabarsaa haaluma kanaan itti fufaa isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجاح يا العجف سبونا ورمو بريدة إنك بجمع هدوسي جال الناس أو حالة قاريد أنه كوبيسيتي غلطة أبدا غلطني كيم بديني نفيراتو سنجنا ونجا نفكر إنه دقيقة تنوبدا ودي وكاسنين بودا ومان سيبا إبون سارا باي تسمو جد إجراء دو جال النجرة. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalattoota ilmaan Oromoo qophii dambalii jaalala baay'ee isin jaalanna qophiin keessan kan baay'ee namatti toludha kan nama bohaarsudha
ammaaf kan hin jiraadhan biyya Saudi Arabiyaati. Akkasiin jira jabaadha. Hai, akkam jirtu nagaa jirtu akkamii qopheessitoota dambalii jaalalaa isiniin jenna. Nagaa fi kabajaan nu isiniif qabnu qilleensarra balali'ee iddoo isin jirtan irratti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Hai jechaadha wanti isinii akkaataan isin haalli isin itti qopheessitan haala gaarii fi haala barnoota guddaa irraa fudhannuu fi wantoota adda addaa irraa argannu jechaadha. Nama gammachuu tokko gaatanillee nam tokko jaalala dhugaa yoo qabaate iddoo hanga barbaade yoo fagaatillee fageenyi sun daangessee addaan jaalala san jijjiiruu akka hin dandeenye fi akkasuma deebi'eetiin wantoota adda addaa ammoo jechaadha jecha namaatii fi warra ofii maatiin ofii jechuun maatiin tokko tokko qabeenya filatu malee namummaa hin laalan waan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota jaalala WhatsAppii yookiin qopheessaa jaalala WhatsAppii akkam nagaa fayyaa keessanii maashaallah tabarakallah qophiin keessan hedduu tokko namatti toluti wallahi maashaallah ilma haraaraan hojjetee jirti guyyaa ishiin argin intarneetii gubbaratti yoom gadhiifamtee isuma isa olaayina gubbaratti eegaa oolla. Ana qofa sun ta'e fakkaatonni fayyadanii jiranii warri hedduu tokko hordofan akkasuma gaaboonadhaa fi qishtii dhuma isaa arguudhaaf hawwinee jirra. Hedduu tokko sardannee jira. Haaluma kanaan itti akkasumas jira.